Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Amiin. Kabajamtootaaf jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoon kan jaallattan, Waaqayyos kan isin jaallatu, hordoftoonni chaayinaaliidhaan gaalubbuu hundumti keessan biyya keessa salas kan jirtan, bakkaaf lafa jirtanitti nageenya Waaqayyo isiniif haa baay'atu akkam jirtu, galannii fi ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u ani nagaa kooti. Qophii keenya guyyaa har'aatiin kan waliin laallu hundeeffama iccitii qurbaanaa fi faayidaan qurbaanaa maalidha kan jedhu waliin laalla jechuudha. Yeroo darbe kutaa jalqabaa keessatti kan waliin laalle waa'ee hundeeffamaa fi sirnaa fi seera kakuu moofaa keessatti qurbaanni ittiin gaggeeffamaa ture laaluun keenya ni yaadatama. Egaa qurbaanni kan inni eegale erga dhalli namaa cubbuu raawwate yookiin immoo yakka raawwate boodadha jechuudha. Seera uumamaa boqonnaa 4 lakkoofsa 3 irraa kaasnee gaafa dubbisnu erga cubbuu hojjechuudhaan Eden Gannat keessaa bahanii booddee Addaamii fi Hewaan ijoollee godhatanii turanii. Ijoolleen isaanii sababa cubbuudhaaf kan dhiyaatu qulqullummaa ittiin argachuudhaaf amantii isaanii ittiin cimsachuudhaaf jecha Abeelii fi Qaayilis aarsaa dhiyeessaniiru jechuudha. Egaa aarsaan isaan dhiyeessan kun garuu Waaqayyoo fuulduratti cubbuu sana haquu hin dandeenye. Abeelii fi aarsaa qulqulluu waan dhiyeesseef qulqullummaa laateefiira, cimina amantaa isaa kenneera, Waaqayyo biratti dhugaa isaa baameera. Egaa kakuu moofaa keessatti immoo qurbaanni haala kamiin hundaa'e yoo jenne gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos gaafa guyyaa kamisaa waazeemaa irra osoo jiru jechuudha. Gaafa guyyaa jimaataa fannoo irratti bahee dhiiga isaa qulqulluu dhangalaasuudhaaf qophii irra osoo jiru fedhii isaatiin jaallatee cubbuu jala warra jiranii fi garbummaa cubbuu jalaa baasee bilisummaa dhugaa isaanii laachuudhaaf jaallatee fedhii isaatiin gara sanattis deemuu isaatiin dursa mala Alaazaaritti jechuudha duuka boota isaa 12 walitti qabee sirna qurbaanaa kana isaaniif hundeesseera jechuudha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 26 lakkoofsa 26 hanga 29tti gaafa dubbisnu gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos duuka boota isaa 12 walitti sassaabee biddeenicha fuudhees Waaqayyoon galateeffatee eebbisee oodhaa nyaadhaa kuni nyaata koo isa dhugaadhaa biddeena jireenya namaaf kennuudhaa jedhee gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos kenneef. Xoofichas eebbisee laateef yookiin immoo kenneef. Isaanis fuudhanii ni dhugan. Dhuguman isiniin jedhaa dhiiga koo isa kakuu haaraadhaaf dhangala'uudha jedhee gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos erga kenneefi kun dhiiga kooti. Dhiigni koo kun immoo kakuu dhaabbate sana cimsuudhaaf dhiifama cubbuu namootaaf baay'eetiif kan dhangala'uudha jedhee gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos laateef jechuudha. Kanaafuu gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos qurbaana yookiin immoo fooniif dhiiga isaa kan inni hundeesse guyyaa kanadha jechuudha. Fooniif dhiigni Waaqayyoo kun yookiin immoo qurbaanni faayidaan isaa maalinni? Maaliif nu fayyada? Maaliif fudhanna? Akkamitti fudhanna? Eenyutu fudhachuu qaba kan jedhus immoo gabaabbinaan laallaa jechuudha. Faayidaan qurbaanaa maali isa jedhu kutaadhaan qoonnee ilaalla. Tokkoffaan jireenya bara baraa ittiin argachuudha yookiin immoo jireenya bara baraa nu kenna. Wangeela Yohaannis boqonnaa 6:54 irratti foon koo kan nyaate dhiiga koo kan dhuge jireenya bara baraa qaba. Foon koo kan hin nyaanne dhiiga koo kan hin dhugne immoo jireenya bara baraa hin qabu. Foon koo kan nyaate dhiiga koo kan dhuge ani isa keessa innis immoo ana keessa jiraata jedhee gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos akkuma dubbate faayidaan qurbaanaa inni tokkoffaan jireenya bara baraa ittiin argachuudhaaf. Jireenya bara baraa argachuudhaaf dirqama fooniif dhiiga Waaqayyoo fudhachuun barbaachisaadha. Namni fooniif dhiiga Waaqayyoo hin fudhanne jireenya bara baraa hin qabu jechuudha. Kanaafuu sadarkaa tokkoffaa irratti jireenya bara baraa nu argachiisa jechuudha faayidaan qurbaanaa. Faayidaa qurbaanaa inni lammaffaan immoo kennaa hafuuraa kan ittiin argannuu fi iccitiin amantaa keenyaa kan ittiin nu ifu nyaata jireenyaati. Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos jecha kana yommuu nu ibsu Wangeela Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 35 irraa hanga 55tti gaafa dubbisnu gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos ani biddeena jireenyaati. Gara koo kan dhufu hin beela'udha.
ani waa'ee jireenyaatiidha. Gara koo kan dhufu hin dheebotuudha. Biddeenichi jireenyaa ammoo anadha. Gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos fannoorra oolee gaafa jimaataa sana foonsaa qulqulluu sana kutee dhiiga isaa qulqulluu dhangalaasee ani biddeena jireenyadha. Ani dhugaatii jireenyadha jedhee fooniif dhiiga isaa fudhachuu akka qabnuuf nuu kenneera. Nuu laateera. Kanaaf biddeena jireenyaati. Biddeena kana gaafa nyaanne immoo iccitiin hafuuraa nuuf ifa. Amantaa keenyatti ni cimna. Jireenya bara baraa argannaa jechuudha. Sadaffaan immoo faayidaan qurbaanaa dhiifama cubbuu ittiin arganna. Wangeela Maatewos boqonnaa 26-28 irratti kuni dhiiga koo isa dhugaadha. Dhiigni koo kun immoo cubbuu namoota baay'eedhaaf dhiifama laachuudhaaf ni dhangalaa'e. Isa dhangala'u sana cubbuu keenyaaf dhiifama kan ittiin akka argannuuf dhangala'u sana yoo dhugne yoo nyaanne nuti immoo dhiifama cubbuu ittiin argachuu dandeenya. Sadarkaadhaan laalaa jira. Tokkoffaan jireenya bara baraa ittiin argachuudhaaf. Lammaffaan iccitiin hafuuraa fi akka nuyiifuu fi amantaa keenyatti akka ittiin cimnuuf kan nyaannu nyaata jireenyaa ta'uu isaati. Sadaffaan dhiifama cubbuu ittiin argachuudhaaf. Arfaffaan immoo karaa gooftaan keenyaa qorichi keenya Yesuus Kiristoos nu keessa jiraatu. Nuti immoo isa keessa ittiin jiraannu kan nuu ibsu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 6:51-55 gaafa dubbisu foon koo kan nyaate dhiiga koo kan dhuge ani isa keessa jira innis immoo ana keessa jira. Ana keessa jiraata. Waaqayyo nu keessa jiraata yoo ta'e Waaqayyo nu wajjin jira taanaan duuni nun argu jechuudha. Fakkeenyaaf yoo kaafne mana qulqullummaa bakka saditti qoodama. Inni jalqabaa hintsaa beeta kiristaanaa yookiin immoo mukarraa, warqeerraa, dhagaarraa kan ijaaramu. Bultoo Waaqayyo kan keessa jiru, Waaqayyo kan keessa boqotu. Lammaffaan walitti qabama kiristaanotaati. Tokkos lamas taatanii yoo walitti qabamtan gidduu keessanitti argamaa. Inni sadaffaan laphee nama qulqulluuti. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 6:18 irratti laphee keessan maa xureessitu? Lapheen keessan mana qulqullummaa Waaqayyo akka ta'e hin beektanii? Laphee keessan maaf diigdu? Ani isin keessan jiraadha gaafa jedhu lapheen keenya qulqulluu yoo ta'e Waaqayyo nu keessa jiraata. Waaqayyo nu keessa jiraata, nu wajjin jiraata taanaan immoo wanti nuti dhabnu jiru. Hundumaanuu guutuudha. Mootummaa isaas dhaaluu galuu dandeenya jechuudha. Inni shanaffaan immoo tokkummaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos wajjin qabnuu fi qulqulloota wajjiniin qabnu kan ittiin mirkaneeffannu fooniif dhiiga isaati. Ergaa qulqulluun Phaawulos warra Qorontosiif ergase tokkoffaa boqonnaa 10 lakkoofsa 17 irraa kaasnee gaafa dubbisnu biddeenichi tokkicha waan jiruuf nus immoo ammam yoo baay'anneeyyuu hundumti keenya biddeena tokkicha sanarraa waan hirmaannuuf nuyi dhagna tokkichadha. Nuti qaama tokkichadha. Ammam yoo baay'anne ammam yoo heddummaannellee dhagna tokkicharraa yookiin immoo Kiristoos irraa waan hirmaannuuf nuti qaama tokkodha. Garaagarummaa hin qabnu. Kiristoosin tokko taane waan ta'eef jechuudha. Inni jaaffaan immoo guyyaa gaaf jimaataa fannoorra olee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan nuuf madaa'e dhiiga isaa qulqulluu kan nuuf dhangalaase madaa keenya kan nuuf madaa'e suni fooniif dhiiga isaa fudhannee madaa cubbuu keenyarraa akka nuti fayyiduufi. Kanaafuu madaa cubbuu keenyarraa nu fayyisuu ni danda'a. Du'a jalaa bilisa nu baasuu ni danda'a jechuudha. Inni torbaffaa fi inni dhumaan faayidaan qurbaanaa damee mukaa jirma malee jiraachuu akkuma hin dandeenye nutis immoo Waaqayyoon malee jiraachuu akka hin dandeenye kan ittiin mirkaneeffannudha. Dhuguma isiniin jedha foon koo kan hin nyaanne dhiiga koo kan hin dhugne jireenya bara baraa hin qabu jedha. Foon koo kan nyaate dhiiga koo kan dhuge immoo jireenya bara baraa qabaadha. Jireenya bara baraa qabaachuudhaaf fooniif dhiiga isaa fudhachuun Waaqayyotti amanuun barbaachisaa akka ta'e kan nuuf mirkaneessudha jechuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 6:53 irraa kaasnee gaafa dubbisu.
Kanaafuu jiraachuudhaaf jireenya bara baraa argachuudhaaf fooniif dhiiga isaa fudhachuun barbaachisaadha jechuudha. Inni biraan gaafiiwwan yeroo baay'ee ka'an keessaa qurbaanni yookiin fooniif dhiigni waaqayyoo maalidhaaf qamadii fi waa'een irraatii qopheeffama kan jedhudha. Namoonni baay'een immoo qurbaanni maalirraa qophaa'a kan jedhan yookiin immoo maalirraa qopheeffama jedhanii gaafii gaafataniif qamadii fi waa'een irraati kan qopheeffamu jechuudha. Fakkeenyi fakkeeffamee akka raawwatuufidha. Luba Malka Tsaadiq inni jedhamu mootii Salaamaa inni jedhamu jechuudha. Qamadii fi waa'inii kanaan waaqayyoon gooftaa isaa galateeffachaa ture. Fakkeenyi kun immoo egaa fakkeenya fooniif dhiiga Kiristoos kakuu haaraati waan ta'eef jechuudha. Dabroota boqonnaa 7 lakkoofsa 1 irraa kaanee gaafa dubbisuun seenaa kana bal'inaan ni arganna jechuudha. Inni biraan immoo raajin raajamee ture akka raawwatuufidha jechuudha. Faarfannaa Daawit boqonnaa 4 lakkoofsa 7 irratti jechi jiru akkana jedha. Isaan warri kan midhaan isaanii fi daadhii waa'inii isaanii baay'ee irraa argatan caalatti ati gammachuu caalu garaa koof kenniteetta yaa Waaqayyo akka ani qoofnitti sodaa malee jiraadhu situ godha. Kanaafi ani akkuma ciiseen nagaatti narrafanan jedhee kennaan inni caalu yookiin immoo guddaan qamadii fi waa'inii irraa akkuma qophaa'u dubbateera. Fakkeenyi kun immoo akka raawwatamuuf jecha ibistii sun yookiin immoo foon waaqayyo sun qamadii irraa akka qophaa'u. Lammaffaa immoo waa'iniin fakkeenya dhiiga waaqayyootiin akka qophaa'u kutaa macaafa qulqulluu keessaa bu'uura godhachuudhaan abbootiin keenya haala kanaan qurbaanni akka qophaa'u ni taasisu jechuudha. Inni biraan immoo fakkeenya qaba. Qamadiin foon ho'aatti fakkeeffama. Waa'iniin sun immoo dhiiga gooftaa yookiin immoo dhiiga ho'aatti fakkeeffama. Fakkeenya dhiiga waan fakkaatuuf mataasaa jechuudha. Kanarraa kan ka'e qamadii fi waa'inii irraatii fooniif dhiigni waaqayyoo kan inni qophaa'u iccitii kana waan of keessaa qabuufidha jechuudha. Egaa walumaa galatti iccitiin qurbaanaa al tokkicha akka iccitii cuuphaa kan fudhatamee afusoo hin taane irra deddeebiidhaan kan fudhatamu waan ta'eef egaa iccitiin kun akkaataa kanaan yeroo yerootti qophaa'ee fooniif dhiiga waaqayyoo fudhachuun jireenya bara baraa argachuudhaa fi namoonni akka qophaa'an kan taasisudha jechuudha. Gaafiin biraa immoo kan inni ka'u qurbaana fudhachuudhaaf umuriin ni daangeffama kan jedhudha. Qurbaana fudhachuudhaaf umuriin gonkumaan daangeffamu. Guyyaa dhalatanii daa'imman guyyaa 40 irraa dubaroonni immoo guyyaa 80 irraa jalqabee isaa olitti kan jedhan hundumtuu umuriin kun daangaa malee qurbaana fudhachuu ni danda'u. Qulqullichi Phexros ergaa isa tokkoffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 17 irraa kaasnee gaafa dubbisnu isa amaa godhaniif dhiphachuudha mannaa jaalala waaqayyoo taanan sababii wanta gaarii godhaniif dhiphachuu wayyaa erga jedhee Kiristoos immoo gara waaqayyootti isin fiduudhaaf jedhee gara ofiisaatti isin fiduudhaaf jedhee yeroo hundumaaf akka ta'utti al tokkicha cubbuu namoota baay'eetiif dhiphateera. Inni qajeelaan foon uffatee qooda warra jalloota ajjeefame hafuuraan immoo jiraachifame. Kanaafuu kan nu du'e bakka keenya gidiraa kan argee jaarsotaaf, gurguddootaaf, dubartootaaf, dhiirotaaf kan amananii fi namanneef osoo hin jedhin al tokkicha cubbuu namoota hundumaatiif gooftaan keenya Yesuus Kiristoos erga nuuf du'e, erga nuuf aarsaa ta'e fooniif dhiiga isaa erga dabarsee nuu kenne dhalli namaa kamiyyuu fooniif dhiiga isaa fudhachuun ni danda'u. Cubbuurraa erga qulqullaa'anii booddee qurbaana fudhachuun ni danda'ama. Umuriidhaan gonkumaa hin daangeffamu jechuudha. Egaan kabajamtootaaf jaalatamtoota maatiiwwan waaqayyoo umuriidhaan kan hin daangeffamne ta'uusaa hubanneerra. Faayidaa qurbaanaa hubanneerra. Egaatii kanaan booddee qurbaana fudhachuudhaaf immoo maaltu nu barbaachisa kan jedhu beekuun barbaachisaadha. Nama akkamiitu qurbaana fudhachuu danda'a? Qurbaana fudhachuudhaan dursoo of eeggannoon taasifamu maali? Qurbaana fudhachuu kan hin dandeenye warra akkamiiti? Kan jedhu immoo kutaa itti aanu keessatti walitiin kan barannu ta'a waan ta'eef
hanga yeroo kanaatti jaallattanii waan dhaggeeffattaniif guddaa galatooma. Yeroo dhufummoo viidiyoo kan biraadhaan hanga wal arginutti nagaan tura. Wasbaata Lexaabeer.